mootummaan chaayinaa biyya Ameerikaa keessatti akka waajjira poolisiitti tajaajila nageenya akka kennaniif biiroo kireessuun hojjechaa jiraachuutu dhagahame. Dhimma kana ilaalchisee poolisoonni magaalaa Niiwoorkii simannaa bananiin mootummaan chaayinaa nu tuffachuudhaan Ameerikaa magaalaa Niiwoorkii keessatti waajjira poolisii banatee nu salphise jechuudhaan himate. Mootummaan chaayinaa namoota lama akka waan baqatanitti Ameerikaa akka galan erga taasiseen booda birrii mindaa isaaniitiif kaffaluun addatti birrii biraa hanga hin jedhamne dabalataan kaffalee fi dhoksaadhaan mana kireeffatanii hojii seera kabachiisuu irratti akka hojjetan taasise. Isaanis iddoo mijaa'aa ta'e kireeffachuudhaan lammiiwwan chaayinaa mormitoota mootummaa biyya chaayinaa ta'an keessattuu nama kakaasuu irratti tarkaanfii fudhachuudhaan beekamu. Kanas kallattiidhaan ofii isaaniitiif hojjetu otoo hin taane birrii kanaaf jaamee mootummaa isaaniirraa kaffalamuuf gara doolaaraatti jijjiiruudhaan nama biraatiif birriin gahaan erga kaffalameen booda inni kaffaltii fudhates immoo lammiiwwan chaayinaa olola mootummaa chaayinaa irratti oofuudhaan beekaman akkasumas namoota hiriira mootummaa irratti baasuudhaan adda duree ta'an itti dhiyeenyaan hordofuudhaan iddoo ragaa fi kaameraan hin jirretti lammata waan akkanaa isin irratti arginaan tarkaanfii addaa isin irratti fudhachuu dandeenya jechuudhaan sossodaachisu. Jarri kun lamaan teessoo isaanii magaalaa Niiwoorkii godhachuudhaan otoo hojjechaa jiranii icciitiin kun warra nageenyaa bira gaha. Warri nageenyaa shakkii jiru bu'uura godhachuudhaan namoota lamaan kana yeroo ammaatti seera jala oolchanii jiran. Haa ta'u malee ragaawwan koompitaraa fi moobaayilota keessatti argaman guutumaa guututti kan haqaman yoo ta'u maaliin akka mootummaa waliin wal qunnaman beekuun ni ulfaata jechuudhaan warri nageenyaa dubbachaa jiru. Lammiiwwan chaayinaa sodaachisaan akkasii irra gahaa ture akka himanitti namoonni kun lamaan waajjira poolisii banachuudhaan hojii nageenyaa irratti hojjechuu erga eegalanii waggaa lama darbanii jiran jechuudhaan ibsu. Ajaa'iba biyya namaa keessatti waajjira poolisii bananii hojii nageenya biyya ofii kabachiisuudhaaf yaaluunis addunyaa teenyaaf taatee haaraa ta'uun as ba'eeti jira. Achumaanuu chaayinaalee fi soostiraayib godhuuf viidiyoo isinitti tollaa godhuu yaada qabaannaan komentiin barreessuu hin dagatinaa horaa bulaa.